maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Deemsa kiristaanaa fi dhangala'oo bishaan uumamaa Waaqayyoo. Bishaan lageenii Waaqayyoon bareechee kan tolche isaanuu daandii qabu. Nuti Ortodoksiin maaf daandii qabna? Daandiin keenya Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Lageen duubatti hin deebi'an. Ortodoksoonni maaliif duubatti deebi'an? Lageen addaatiin mul'ata. Ortodoksoonni maaliif hin addaanne? Maaliif lapheen isaanii akka lageen kanaatti hin addaanne? Maaliif lapheen isaanii maan bareenne? Lageen gaarreen irraan kukkutanii holqa keessa ce'anii karaa isaanii beekanii deemu. Kiristaanonni bu'aa bahii beekanii, bu'aa bahii hunda arganii osoo deemanii akkam bareeda ture, akkam gaarii tures. Lageen yaa'anii deemanii biqilootaaf galaa ta'anii biqiloonni sooratanii ni jiraatu. Nuti Ortodoksonni saba Waaqayyoo taanee osoo jirru maaf sagalee isaa sooranne? Lageen guutanii dhangala'anii biqiloota magariisa godhanii ni jiraatu. Nu Ortodoksonni akka lageen guutan kana nuti sagalee Waaqayyootiin guutamne akka biqiloota odoo lalisne akkam bareeda laata, akkam tolas laata. Lageen guutanii irraan dhangala'anii gaarreen irraan bu'anii isaan deemsa isaanii itti fufu. Nuti Ortodoksonni buunee baanee rakkina hedduu keessa dabarree bareedina biyya lafaa kanaafis ishee samii saniifis yoo qopheessine maal ta'a laata? Lageen yoo dhangala'an sagalee babbareedoo kennuun ni dhangala'u. Nuti Ortodoksonni laata akka lageen kanaa sagalee babbareedoo ni kenninaa laata? Lageen humna isaanii abdatanii osoo hin taane humna Waaqayyootiin Waaqayyoon rooba kennee rooba saniin lageen guutanii biqiloota magarsanii biqiloonni sunis immoo jireenya isaaniitiif bareedina ta'anii ni jiraatu. Nutis immoo sagalee Waaqayyoo dhageenyee barannee akka biqiltoota kanaa osoo bareennee akkam namatti tola laata, akkam bareedas. Yaa saba kiristaanotaa, deemsi keenya hin geenye akkuma lageen guutanii duubatti hin deemne nutis kiristaanummaa keenyan gunnee gara fuulduraatti deemuu qabna. Abdiin keenya kiristaanota tokkummaan ta'uudha, jaalalaanis ta'uudha, isa dhugaa sagalee Waaqayyoo saniif dubbachuudha, isa dhugaa karaa isaa saniif deemuudha. Gaarreen yoo mul'atan kiristaanonni yoo eessa jiru laata? Gaarreen duumessaan yoo haguugaman kiristaanonni yoo maaliin haguugamanii jiran laata? Qurxummiileen lageen keessaa yoo bishaan keessa deeman nuti yoo kiristaanonni eessa keessa deemna laata? Saba ijoollee Waaqayyoo jedhamnu keessa jirramoo addunyaarra jirra? Lageen dhangala'anii yoo isaan ifa isaanii addunyaarra facaasanii dhangala'ummaan isaanii mul'atu, nuti yoo kiristaanonni akka lageen kanaa ni ifnaa laata? Akka lageen kanaa addunyaarratti ni dhangala'anaa laata? Uumama Waaqayyooti bar kun, nutis uumama isaatii bar. Bareedinni keenya, miidhaginni keenya Waaqayyo wajjin, lageen kunis Waaqayyoon bareechee yoo akkatti dhangala'an, yoo akkatti humna walolaatiin deeman, nuti yoo kiristaanonni laata cimina akka lageen kanaatiin deemnee jirraa laata? Akka dhangala'oo bishaan addaatu kanaa deemnee irraa laata? Lapheen keenya akka nanuuf ta'ee jira laata? Kiristaanonni abdiin keenya Waaqayyoodha.
duubatti hin deebinu. Lageen kun duubatti hin deebine fuulduratti malee. Kiristaanonnis cimnee dhaabbanna duubatti hin deebinu. Humni keenya Waaqayyoodha waan ta'eef kan duubatti nu deebisu hin jiru. Gaarreen irraa yoo gadi buune, gaarreen irras yoo ol baane kan duubatti nu deebisu hin jiru. Fuulduratti haa deemnu duubatti osoo hin taane. Karaa isaa beeknu karaa isaa wallaaluu osoo hin taane. Mana isaa beeknu mana isaa wallaaluu osoo hin taane. Yaa saba Waaqayyoodha. Qurxummiileen galaana keessa yoo deddeebi'an, nuti hoo mana Waaqayyoo keessa deddeebi'aa jirra. Nuti hoo mana Waaqayyoo keessa beekaa jirra. Yaa saba Waaqayyoodha. Jaalalummaan keenya, tokkummaan keenya mana Waaqayyoo keessatti. Lageen oo utaalanii yoo asiif achi jedhan, yoo dhangala'an humni Waaqayyootiin lageen kun guutanii. Nuti hoo kiristaanonni akka lageen kanaa guunnee jirraa laata? Akka lageen tanaa taanee jirraa laata? Mee lageen kana hubadhaa yaa saba Waaqayyoo. Mee lageen kana ilaalaa. Lapheen keenyas akka ittaa guutu akka lageen kanaa, akka ittaa dhangala'u lapheen keenya, akka biqiltoota kanaa lalisu lapheen keenya, akka biqiltoota kanaa bareedu lapheen keenya yaa saba Waaqayyoodha. Nuti deemsi keenya akkatti tola. Deemsi keenyas akkatti bareeda. Deemsi keenyas karaan akkatti qajeela. Yaa saba Waaqayyoodha. Deemsa keenya bareeffannu akkatti akka lageen kanaa. Lageen kun ariitiidhaan boota isaa ga'uudhaaf yookiin galma ga'uuf fiiga. Nutis galma keenya ga'uudhaaf haa fiignu. Nutis galmi keenya mootummaa Waaqayyoo kan taate ishii beeknee haa deemnu. Ishii haa barbaaddannu. Karaan teenya ishiidha dhugaadha waan taateef jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Lageen kun lafa hunda qulqulleessanii akkuma deeman, nuti cubbuu keenya ofirraa qulqulleessinee akka lageen kana adeemnu. Fuulduratti adeemnu duubatti osoo hin taane. Lageen kun kan deeman fuulduratti waan ta'eef lageen kanarraa haa barannu. Lageen kunis garam akka deeman, eessa akka dhaqan, nutis eessa akka dhaqnu haa beeknu. Gara mootummaa Waaqayyoo dhaquu keenya haa beeknu. Gara Waaqayyoo bira dhaquu keenya haa beeknu. Gara abbaa murtii dhaquu keenya haa beeknu yaa saba Waaqayyoo. Lageen kunis bakka deemsa isaaniif deemu duubatti hin deebi'anii, of duuban ilaalanii. Nutis gara fuulduraa ilaallee akka lageen kanaatitti fuulduratti haa deemnu yaa saba Waaqayyoodha. Deemsi keenya isaan tola waan ta'eef fuulduratti yoo deemne hundi isaa kan bareedu. Fuulduratti yoo qajeellee hundi isaa kan bareedu. Lageen kuni gaarreen jala yaa'anii, gaarreen irraan bu'anii, gaarreen irraan deemanii. Nutis Ortodoksonni warroota diinotaa jala deemoo osoo hin taane, cinaa dabarree ittiin mormuu osoo hin taane, itti walii gallee kan jiraachuu dandeenyudha yaa saba Waaqayyoodha. Deemsi keenyas adeemsa kanaan yoo ta'e ni tola. Deemsi keenya adeemsa kanaan yoo ta'e ni qajeela jechuudha. Kanaafuu qajeelumni kiristaanummaa keenya akka lageen kanaa qajeeluu qaba. Akka lageen kanaa yaa'uu qaba. Ciminni keenyas akka lageen kana addaachuu qaba. Akka roobni roobutti rooba isa fakkaannee sagalee isaa walirratti roobsuu qabna jechuudha. Kanaafuu deemsi keenya yaa bareedu. Karaan keenya haa qajeelu. Galli keenya haa bareedu. Dhumni keenya haa tolu. Dhuma keenya yoo tolle ni bareeda waan ta'eef jechuudha. Dhumni keenya yoo tole akka biqiloota kanaaf daraara waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yaa daraarre akka biqiloota kanaattis yaa taane yaa saba Waaqayyoodha. Kanaaf deemsi kiristaanotaa akka lageen kanaa, deemsi jireenya keenyaa akka lageen kanaa. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf yaa taasisu. Kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise. Galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni Yesuus haadha isaatiif yaa ta'u. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa,
kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko